dee akkasi kadhatan koote ati odaa bultum jalatti oromtichi walloo lallabate obboleeyyinsati ganna dhibbaafur yaa rabbi gabrummaa naftee lamne nuti samaaliif nuustan ya taleya kanko jede ilma busan wallo idufani abbalayanko warra mecha fi dolama akkanumatti simmo warra kutaa fudhatakkarra oromoo dhufe hundumaafuu maqaa ummata oromoo walloo teensiriin galateeffadha rabbii guddaa asiin immoo ummata oromoo kutaa fudhatakkaan walitti qabee hundiin keenyaa wal geenyee waan dhibdee ummata oromoo keessa jiru walla haasofnee dhibanaa keenya rakkoo keenya hiikuu danda'uuf waliin nu qabee galanni kan isaati jedhee isaan galateeffadha. Akkanumattis uummatni walloodha bara 400 olii cunqurfamarra jira, qabsomarratti jira. Haa ta'u malee immoo bara 300 ummata oromoo biraarraa oduma qabsootti wal'aansatti jiru bara 300 duuba cabeeti ummanni walloo eegasanii isin amma bara 500 qabame likee kan dudaa kee kan jettan ni bara 400 guutuudha qabsoo fi cunqurfamatti kan jirru gaafa ni cabne ummanni oromoo guutumtuu bakkatti caba. Ammas waannis ni daba surra haasaa sinittiin dheeressu ummanni oromoodha bakka jirtanitti oromoo shawaa, oromoo wallaggaa, oromoo walloo, oromoo arsii, oromoo harar walloo duun jedhiin dhiibdee bakka jirtu hundatti akka walitti dirmannee wal barannuuf kana dhaamsinii dabarsa. Tokko guru kotame tokko zin jedhee kolfuun akka sinirra hin jiraanne bakka dhiibdee jirtu sanitti hundinuu walitti akka dirmannu kana dhaamsinii dabarsaa dubbisiin dhiyeessu nagaatti. ilmaan oromoodha hunda walna taasisi ni dandeessa yaa rabbi mee tokkummaa teenya akkan nu jimsi ya rabbi ni dandeessa ya rabbi ya goota bilisummaa teenyaas ammuma duutaas ya rabbi galanni kee dubbatu ati ya rabbi galanni kee dubbatu ati ya rabbi galanni kee dubbatu ati ya rabbi galanni kee dubbatu ati